Akkam jirtu daawwattoota keenyaa, kun miidiyaa koodha. Amma yeroo oduu waliidhaan Abdii Waaq Bayyanaa. Gabaasa qorannoo sa'a 24 darbeetiin namoonni 564 dhibee COVID-19 qabaman. Itoophiyaatti sa'a 24 darbeetti qorannoo laaboraatoorii namoota 968 gaggeeffameen namoonni 564 vaayirasiidhaan qabamuu ministeerri fayyaa beeksise. Namoonni 9 ammoo lubbuun darbaniiru. Namoonni haaraan 429 yoo dandamatan waliigalaan namoonni 927 dandamataniiru. Itoophiyaatti waliigalaan lakkoofsi namoota vaayirasiidhaan qabamanii 20,900 ga'eera. Yeroo ammaa kanas namoonni vaayirasiitti irratti argamu 11,506 ta'uu ministeerri fayyaa ibseera. Namoonni 170 yaala cimaa keessatti argamu. Lakkoofsi namoota lubbuun darbaniis 365 ga'eera. Sababa COVID-19 jedhamuudhaan beellamni hooggantoota ABO kaleessa kan ture har'atti darbe. Hagayya 6 bara 2020 mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhiyaachuuf kan beellamaman hooggantoonni ABO olaanoo Dr. Shuggut Galataa, Obbo Lammii Beenyaa, Obbo Mikaa'el Booran, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Obbo Daawud Abdataa fi Aadde Caaltuu Taakkalaa mooraa isaan itti hidhamanii jiran keessatti poolisoonni koronaa vaayirasiidhaan shakkaman waan jiraniif sababa hanqina humna namaatiin jedhamuun odoo hin dhiyaatiin hafan. Beellamni isaaniis har'a jechuun hagayya 7 bara 2020 waaree boodatti akka jijjiirames gabaafameera. Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi namoota biroo irratti galmeen abbaa alangaa dhaga'amuu fi mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddii Araadaatti dhaddachi yakkaa tokkoffaa qorannoon duraa abbaan alangaa iyyate akka itti fufu murteesse. Galmee qorannoo duraa kana keessatti obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 14 keessatti argamu. Oolmaa dhaddacha kamisaa hagayya 6 ragaalee 5 abbaa alangaatiin eegumsi taasifamaa fi akka jiru himameera. Ragaaleen 5 kun maqaan isaanii osoo hin eeramin golgaan jecha isaanii akka kennan abbaan alangaa mana murtichaa gaafateera. Manni murtichaas gaaffilee abukaatoo shakkamtoota hundaa kubbisuun ragaalee 5 dhaga'uuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 4 bara 2012 sa'a 7 walakkaa irratti beellama qabateera. Walabummaan abbaa seerummaa rakkoo hamaa keessa jira jechuun gareen abukaatoo shakkamtootaa hime. Gareen kun dhimmi himannaa dhaddacha Lidataa fi Araadaatti ilaalamaa jiru kan nama tokko qofaan ilaalamu ta'uu ibsuun dhaddachi Lidataa kaleessa mareen duraan hanga daqiiqaa 40 fudhatu amma garuu sa'a tokko ol fudhatee falmii abukaatotaa hunda kuffisuun murtii kenne. Kan naannoo Oromiyaa immoo sadarkaa nama yaaddessu irra jira kan jedhan gareen abukaatotaa kun abbootiin seeraa maaliif yeroo beellamaa xiqqeessitu jechuun hidhamaa jiraachuu himan. Manni maree naannoo Tigraay walgahii isaa hagayya 6 bara 2020 gaggeesseen heera naannichaa irratti fooyya'insa taasiseera. Fooyya'insi heera naannichaa keewwata 48 irratti godhame kun teessoo mana marichaa dabaluun kan duraan 152 ture irratti haaraa 38 dabaluun 190 akka ta'u manni marichaa murteesseera. Gara biraatiin manni maree paartii tokkoon akka hin dhuunfatamneef teessoo mana marichaa keessaa harki 80 paartii sagalee caalmaa argateen kan qabamuu fi kanaaf harki 20 immoo paartilee dorgomaan akka qoodaman seerri filannoo haaraan murtaa'eera. Naannoon Tigraay akeekkachiisa manni maree itti kenne bira darbee filannoof akka qophaa'aa jirus ni yaadatama. Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee COVID-19 qabamanii miiliyoona 1 darbee jira. Ardii Afrikaa keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman miiliyoona 1 darbee jira. Kana keessaa akka guddaa kan qabdu Afrikaa kibbaa yoo taatu lammiileen ishee 9,604 du'an kan dhabdee fi namoonni 538,184 ta'an immoo dhibichaan qabamaniiru. Afrikaa kibbaatti aansoon ammoo Misirii namoonni 95,000 yoo qabaman Naayijeriyaadhaan ammoo namoonni 45,000 ta'an qabamaniiru. Amma ammaatti addunyaa kanarraa namoonni miiliyoona 19,200 fi 66,681 ta'an vaayirasichaan yoo qabaman namoonni 717,797 ta'an ammoo lubbuun isaanii darbeera. Oduun hagayya 7 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture. Waan waliin turtaniif galatooma.